malaka. Bullo, 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 bullo kiya bul, ya bullo, bullo farda bul, ya bullo, bullo farda bul, bullo kiya bul, ya bullo, bullo farda bullo, bullo kiya bul, ya bullo, bullo farda bullo. Ashambirtuu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya egaa Geetahuun Bulloon Garmaa Matola jedhee akkuma beektanii egaa sirbi kun yaadannoo bulloowwan mana hidhaa turaniif kan sirbame ture. Egaa bulloowwan hedduu ammallee mana hidhaa jiru garuu bulloowwan kaan immoo yeroo ammaa kana imala adda addaatii fi gara biyyoota adda addaatti qajeelanii jiru. Isaan keessaa tokko Jawaar Mohammadi, obbo Baqqalaa Garbaa immoo gara Ameerikaatti imalaniiru. Har'a Jarman Muunikitti egaa qophii addaatu jira. Uummata wajjin mari'achuudhaa fi egaa Jawaar Mohammadi faa yeroo ammaa kana naannoo Munik jiru galma guddaa tokko keessatti uummanni walga'e yeroo ammaa kana haasaan uummataan godhamaati jira. Akkuma argitan galma guddaa magaalaa sana keessa jiru keessaa tokkotti walgaamee uummanni dhufaatii Jawaar Mohammad eegati jira. Egaa imalli kun akkuma hundi keessan beektanii imala galatoomaa kan jedhudha. Jawaaris yeroo ammaa kana waltajjii qabateeti jira. Booroo Barraaqas wajjin jira. Sududumaan gara waltajjii kan dabarsu. Kaliyaatti tureessina darreessi godhaan kan hunda dura rabbi guddaa waan hedduu keessa nu teessise galma kanatti ammallee walitti deebiinee akka mari'annu kanaan dhufee galanni haa ta'u. Itti aansee obboleeyyan keenya xiqqaa guddaa qonnaan bulaa daldalaa barataa barsiisaa hunda isaanii waggoota 50 darbe kana keessatti sabni keenya dukkana keessaa ba'ee uummanni keenya cunqursaa jalaa wayyaawee if ta'ee wal ta'ee biyya ofiitti addunyaa irratti illee sadarkaa kana akka mul'atu lubbuu isaanii qaaliisan osoo naannoo hin godhatin bareedanii aarsaa kabalanii asiin dhuganii wareegama isaaniitiin bakka jiranitti jennata irraa kan ta'e jedhu. As saba lamaa fi dhufu kana keessanii Lora dhageessan waan lamaa fi dhufu tokkoffaa isin galateeffachuuf lammaffaa kallattii kana fuulduraa wal qabsiisuuf tokko wal gaggeeffachuuf hidhaan waa'ee nama agarsiisa. Hidhaan waa'ee nama agarsiisa. Wanti isin nama agarsiisu keessaa tokko mi'aa namaati. Mi'aa beektan ilmi namaa namatti mi'aa. Ji'a sadii yeroo qomaa turetti sagalee namaa namatti mi'aa. Sagalee bakka namaa natti mi'aa natti alaa ture. Wajangan sekarang boy, kakak sih sekarang orang matanya ada loh jadi boy, sekarang boy aku dari negara boy. Dia nama satu mana? Sabri kayaknya, umman ni kayaknya apa orang kayaknya, abi begom kayaknya ada. Ni tak jadi lah, aku tadi buat kayaknya, arah itu. Yeroo nuti karaa lafaa qabnetti hukummaataa cimsee urree abboota keenya obboleeyyan keenya karaa irratti cimee itti dhuguu isaa yeroo dhageenye
waktu itu nih. Waktu pada itu mah. Orang bilang siapa mana saya tahu mana regresi. Bukan apa cara orang yang mana itu. Ini dah berapa kalau di Jerman? Abdi baca apa kan? Abdi baca apa kan? Beri bapak akan baca. Komandan ini kan apa tuh? Zoe Yasmani. Ini bapak yang ada mereka ni. Karena bagaimana kita di jalan sama boleh. Kundal aka oso barang magi oso batai nu yumana ke zambiya ju sagale jata abada san kese wanna dabatani madi ke jidwan dabatani madi wariga kona jidwan dabatani wan kapani kamada yo wallantani galatoma ora Jermani galatoma ya duran. Wajar raja, ulang ini, bijak lagi, otomatis lagi dalam saudara kamu. Yang mengapa kapsul keke dan terrakan? Kumna dan kamuka, bio dan udara dapat lagi udara, awasan udara kesa. Ia Jermani sana, ada mereka apa yang saya cakap nak bergaul ini. Artinya tangan bio dan tanah ada di mana strategi global hadir kesa. Bio dan lagi yang mata dia kan kali kemarin buat ubiti kau tadi gagal ini bernoda bersih jadi wajib kan ini lumpur itu orang gagal gagal kesa umat abi dia jangan wanita itu berobok gagal gagal kau mana yang namun dia itu kesa gagal bukan cuma selain mereka itu cuma gagal kau jadi bukan dua dan dengan pun kesingkat itu, osopan kita jadi rakyat yang kita jadi kalau tadi itu, wajib kita panggil orang yang kita berbeda pula ada yang kita jadi kalau terbantu. Awas kita itu, untuk supaya apa? Kau gantu terus ada lagi kerja terus sudah deh. Abi kerja satu lagi bisa pulang kita kan masih ini. Matiar berdesis desa bukti saja. Hawas, bukan tidak, bukan tetapi orang sudah hawas semua orang dijual. Hawas tidak meninggal tapi bicara cile. Osok kita putih, osok baca ini. Kota ini mau bersudah cale wala kerep, bukan orang yang sini dengan tempat baru. Ya bagi Malaysia di mana? Dalam hari ini usaha ini makan be, arah tahu ke hari apa ya di mana? Apa ni? Usaha orang itu terkait sih, kemudian sih kata be, orang asmara ke segala orang kerja deh, aman le akan ini orang tu nikah tahu, baru dah kita kerja sih di mana? Aman le diri pasal. Kalau kau mari dulu, kalau muka hal yang dulu kita lihat wali mereka, wajar bundamu boleh lagi, amaga, segala kali kita berdua, segala jadi aku semua dari kita dalam semua, tahu? Lalu mana? Kamu tu kero ni kita ni. Sudah di sini ada. Orang mungkin tadi. Buku dalam berdoa dengan jalan itu kok. Tidak tu, rakop satu kes ada berkan, uang kes itu berjalan di situ. Uang yang kami buat, dan yang kami ilah lalai. Urang ke bagian bukan bisa ayu mereka cise dan ini dia yang kabiya untuk dimana hal ini yang kamu mendengarkan kuat lagi tapi tidak ada yang ada di bawah umat global
Gara video hadir orang tak kau orang ni mungkin sabar ada berarti. Kami ramai tu kau dia. Yero amati didi deh. Umman ni ke. Hal hama takka senasi ke learning ke tu. ऐसा तो दुनिया कैसे इल्मिदारा गुरु यारा जेबमा What happens to the thing? Ajaran bahwa curang, namni kaya, desensitized kaya. Yo kan, nama soal kalau kita tu mana namni curang nama, namni bakau kan kaya curang nama, kaya. Namni orang kaya tu, namni orang kaya. एक वजह से माल वजह से कटे होगा बंदू वो देख क्यों जिक्र नहीं नब्बे अरब मगालो दो में है तो ये सब कोई होगा क्या एक यूं नब्बे तो दे लगा बंदू माली मुझे ये लगा बंदू एक वजह से ये लगा बंदू उनको क्या ना डिसेंसिटाइज से Ayu susah kontak jam lo kuai kana berada tu. Iri nama kuai kuai ijana kubi agau kuai kamana tu kan. Kuai tu nak kau ni desensitize lah. Karena raga ke magni tu betul. Karena raga ke damni ke ini desensitize deh hajau sekarang kaya mereka ini. Ini buat tu kuman. Lama ban. Umman ni kaya kumala mana kaya. Warga ni negara ni kesan bina mahu mereka pun tidak. Amal dia dia jalan mati. Nanti gas apa apa mereka? Tidak ni gas apa tu? Abu Bakar mereka tu mati juga akan ada rumah ni. Habis korban korban ni mungkin area jaga kerti. Mana ni dah berlalu polisi ke berlalu wajah nama lo. Yang eksepsi kuat nama mo. Ini tadi di kamar kita mandi. Orangnya buat mana mau itu kan ada itu. Karena mau kami depan, boleh. Orangnya kesel. Tigray, Amarat, Parit, Benishangul, Gambir, Timornya, tadi nama semua lagi. Ada itu apa pun kesel boleh di mana. Sini keluar itu. Civil war tak kau orang si walau kuni kubagi di negara hama gesek akami toko sabab orang sadi onam bulan rehat di negara gesek tu pasal onam bulan tidak beral waktu lama bukan karena hamaरा negara kama tu bukan kenapa pari bukan orang yang kita orang tu Nakapa kata kapal ada semua bincang deh. Kun hangki lagi dah nyata kaisa tu boleh ini mereka kan boleh ni. Hangki lagi dah nyata apa bukan? Ye kamalnya apa kalau boleh ni. Hadira, semua orang sahaja. Daldalan kamalnya apa boleh? Daldalan negara rakase Oleh video ka junta. Dan negara rakase magalang game pada junta. Kami sen rakase dan game pada junta. Matama rakase dan game pada junta. Ador rakase dan game pada junta. Sadarka negara jadi bikin. Kalau tidak sama, ni idea orang kabin saya orang. Sebab kerana suci dan dalam bikin itu nama dibaca itu. Wallah kau awak tentang ada. Dan dalam wallah kau ada. Sama ni dia berada irregular sisa tinggi di berbagai rakyat negara. Trade volume akan ada begini. Sangko bami. Lo saya tu walwaran saya tu malah kan ibitan tidak boleh. Baru terangkan gesek. Tangki dibaca oleh Zoom. Saya dibaca oleh Zoom. Rasanya tu bawa kamar oleh Zoom. Malah kasih
qonnaan bulaadhaaf xaa'oo bituu qabu. Maallaqa silaa barataadhaaf barsiisaa dabaluu qabu. Daree bal'isuufii qabu. Maallaqa silaa fayyaa babal'isuu qabu. Kan daandii tolchuu qabutu waraana irratti galaa ture. Lola kanaan qabeenyi dhuunfaatiin kan mootummaa daandiin barbadaa'ee jira. Hospitaalonni ilaalamanii jiran. Manneen barnootaa cufamanii turan. Oromiyaa keessatti qofa barattoonni hamma barsiisatti soddomaa ta'an keessatti naannoo Oromiyaa keessatti mana barnootaa keessa argamanii jiru. Waan kana sirriitti fudhachuun barbaachisa. Oomishni midhaanii qonnaan bulaan harka digdama hanga digdamii shanii qabu midhaan yookiin facaafamee yookiin immoo kan facaafatee dha. Gama Gujiin gama Wallaggaatti har'a namni buna isaa gurguratee gurguratu hedduu haa godhu. Kanaaf qabeenyi dhuunfaatiin kan mootummaa akka malee murteessu. Uummanni miliyoona 5 ol ta'u saba lolaatiin saba lolaa adda addaatiin kaaba biyyattii dureessa biyyattii kibba biyyattii bakka adda addaa ta'u faan miliyoonii buqqee jira. Namni miliyoona 5 addunyaan tokkoffaa baane baale walumaa dinagdee tokkoffaa baane akkuma jiraatu hundi sanitti waan gaarii osoo ta'in nama buqqaasu lafarraa wal buqqaasu beekaa wal mancaasu tokkoffaa baane. Namni buqqee sun gargaarsa barbaada. Namni miliyoona 5 buqqee jechuun namni miliyoona 5 hirkataa ta'e namni miliyoona 5 barachuu ni ta'e namni miliyoona 5 qotachuu ni ta'e namni miliyoona 5 daldalachuu ni ta'e namni miliyoona 5 biyya hiyyeetti keessatti hiyyummaa miliyoona 5 dabalee. Saba lola kanaatiif investmentii silaa biyya alaatiin hundi hiyyeetti. Investmentii silaa biyya alaatiin akka uummata. Hasilaan dhufee qabeenya uumamaa qabu san wayyeessee dargaggeessaaf dalagaa uumee biyyaaf kaapitaala maddisiisee hiyyummaa nurraa ittisuu qabu sun kaduu ni dhaabbata kan jiru deebisaa jiru. Saba kanaan diinagdeen akka malee gadi bu'e. Qoqqobbiin saba lola kanaati. Saba namni keenya dhume, saba biyyi namaa dhiitame. Warri biyya san gargaarsan liqaadhaan bifa adda addaatiin doolaaraaf yuuroo paawundii nu ergaa turan dhaabanii jiran. Diinagdee biyya keenya yeroo ammaatitti doolaara takka bubbii jalaa turan kan yaasu jechuun saba lolaati. Jalaa yaasu kan gubbaa immoo homaa ittiin hin naqe. Kan guyyarraa hirkataa deemtee gadi hin deemne. Waan tokko jechuun gaafa dhaqee birii black market gabaa keessatti jaatanii tokko birii jaatanii tokko doolarii tokko jaatanii tokko har'a 82 jira. Baatii kan keessatti birii meeqa dabala birii 20 dabala. Kana jechuun mindaan namni tokko 2,000 yookaan taate gatiin isaa amma gadi bu'ee dhibba ofii gadi bu'ee jira. Kiraan manaa isaa dhageetti midhaan isaa dhageetti. Akka itti namni Finfinnee Adaamaa bakka adda addaa jiru nyaatee bulu rabbummaa fi isaan beeku. Maali waa'ee diinagdee jiru? Sababa waraansa kanaatiin diinagdeen dhufaa deemnaan uummanni keenya hiyyummaa hamaa keessa seenee wal waraansi kun gara namummaachaa caccaba hamaa keessaa bahuu hin dandeenye keessa galaa waan jiru wal waraansi kun dhaabbachuu diinagdee kana suuquudhaan barbaachisaa akka ta'e jireenya. National security irratti baafee sababa diinagdee kanaatiin garaagarummaan sharafa baankiitii sharafa black marketii jiru akka malee waan bal'ateef qaamonni adda addaa lammiilee biyya keenyaatii kanneen biroo maallaqa biyyattii diinagdee biyyattii maaliif fudhatu biyya gara gaaga'ama hamaa uummata keenya gara gadadoo rakkina hamaa keessatti galchaa kan hubachuu uummata keenyaafis mootummaa fi barbaachisaa ta'ee biyya. Gaba siyaasaatti diinagdee irraa baanee gara siyaasaatti dhugaa jennu sababa ce'umsi kun ce'umsi qeerroo keenya
ummanni keenya xiqqaa guddaan itti wareegamee fidatu sababa hajii irraa ba'uu isaanii walqixiinsa hamaa qabu osoo hin taane afaanfachii siyaasaa guddaan wareegamu. Hayyuu biyyattii hooggansi biyyattii wal jibbuun walitti gaarreeffachuun shira walitti dhabuun wal balleessuun deemu biyyaa ummanni keenya sadarkaa badii hamaarraa akka ta'e godhee jira. Hariiroon saboota akka malee uumamaa jira. Keessa jiraatan akka durii Finfinneen magaalaa ta'uu uffata fakkaata. Wal shakkiin keessattuu suuqiin gara miidiyaati baroota darbe kana keessa jira. Namoonni sila guddaa jennu beekumsa qabna jennu miidiyaa irratti bahanii sabni tokko akka lafarraa dhumuu qabu. Saba xiqqeessuun hammeessuun jibba hama facaasaa turanii namni keenya manni keenya wal shakkii wal sodaa wal jibbiinsa hamaa keessatti uumamaa jira. Rakkoo diinagdee irraa rakkoo hawaasummaa siyaasaa kan gadabannu gaagama hamaa nurratti uumee jira jechuudha. Biyyi yeroo nuti itti binchinnuuf yeroo san duras Anchor State jedhamtee beekamu. Naannoo sanitti rakkoo keessoo cunqursaan fedhe hoggaa jiraates biyya tasgabbii naannoo saniitiif wabii taatu. Haala garuu madda sodaa nageenyaa taatee mul'atte. Gama dippiloomaasiitiin biyyoota addunyaa keessatti olaantummaa gurguddaa qabaachaa turan. Egypt, Nigeria, South Africa waliin Itoophiyaan Afran keessaa har'a biyya dippiloomaasii isolated taate. Biyya addunyaan akka rakkoo jira. Biyya addunyaan har'a bobbaa bakka jettee eeyyamaalee jira. Kan hoggaan jawwaab waan qabuu kanatti hundaa'edha. Waa'ee uummata keenyaa jechuudha. Uummanni keenya rakkoo hamaa keessa jireenya. Ta'us madda kanaa maali? Maddi gaagama kanaa hunda maali yoo jennu? Dhugaa walitti ta'e. Ce'umsi sun karaa qabu. Sirna abbaa irree itti argee booda sirna abbaa irree haara'uu qabu. Muftii mufannaa wal shakkii gadoo turte mariidhaan fayyisanii karaara deemudha olaantummaa ilaalcha tokko olaantummaa garee tokko biyya irratti deemudha hawwii walfatu warraa kanaan dhiyeessee yaaliin sirna federaalizimii biyyattii sirna saboonni haadha abbaa muddatu ofii bulchuudhaaf hawwii ittiin qabaachaa turan hiikuudhaaf godhame biyyattii gara tokkummaatti osoo ta'in saboota gara tokkummaaf jaalatan osoo ta'in akka adda fagaatanii dabree osoo waraana godhee jechuudha. Wanti sidhaa malee wanti sidhaa hawaasa beekama waan ta'eef Itoophiyaa durii deemne osoo ta'in hariiroo hawaasummaa sooshaal kontiraat haaree kan sabdaneessummaa yookiin immoo daayivarsiitii ummatoota biyya sanii hubannaa keessa galchee sabaaf sablammoonni biyya sanii qe'ee irratti of bulchaa biyya immoo akka qooda isaaniitti akka baay'ina isaaniitti akka gumaata isaanii aangoo diinagdee biyyattii adda qooddatanii sila wal bulchuu qaban. Sanirratti hayyuun biyyattii hooggansi biyyattii wal mari'atee wal hubatee biyya ceesisa jennee yeroo hawaasummeetti sirna kaleessa uummanni keenyatti hijira godhaa guddise deebinee dhugeessira jechuun yaaliin godhame sirna guddisanii finne sirna haaraallee akka gurguddaa ta'e. Kun gara mootummaa qofatu. Na dabalatee hayyoonni biyya sanii hooggansi biyya sanii kan saba keenyaan dabalatee kan saboota biroo carraa guddaa uumamaaf keessatti uumame sana ilaameedhaan wal mari'achuudhaan wal ibsuudhaan
ummata keenyatti facaasu osoo hin ta'in rakkoo waliin qabu gadi baafnee orma duratti wal saaxiluudhaan osoo hin ta'in osoo wal dhaga'uun jiraatu taate wal kabajuun osoo jiraatu taate hoggansa irraa kaasee hamma gadi wal wannaan osoo kan jiraatu taate rakkoo kana keessa hin seenuu jechuudha. Sababa kanarraa kan ta'e yeroo ammaa kanatti odeeffata gammachuu sibiiluu qabu. Uummanni keenya haala hedduu nama gaddisiisu keessa beelaaf ajjeechaa maatii hedduu keessa buufamee jira. Haala nama sodaachisu, haala halkan hirriba rakkoo nama dhowwu hamaa keessa gallee jira. Abdii xiqqoo mul'atu jechuudha. Abdii xiqqoo mul'atu maaliif? Yeroo mana hidhaa turetti televiziyoon mootummaa ture madiinaa ture. Wanti halkanii biyya akka lukkaan illee kaatee kan jiru qaba wanni agarra. Fila tokko ta'u dansa kan jiru ture. Rakkoo biyyattii garaagarummaa biyyattii hunda dubbii osoo taane woombi dhabuudha biyyaalii godhamaa ture. Isin warra sooshaal miidiyaa qabu miti. Warra televiziyoonaa diireetoo qabu akka malee sun dandeessan. Yoo ta'an dabre kana keessatti yoo xiqqaate rakkoon biyyattii lolaan akka hin buramu. Dabsisoo cabsifamu bakka takkaan akka ilmaan hin geenye qabataman waan mul'ateef gama mootummaanis gama adda addaatiinis hafuurri nagayaa hafuurri marii nagaa dhumaas ta'uu qonna irra leellisuu baatu bakka irraa irra leellisuu dibdee waraanaa gadi hirkatu abdii namaa oofu. Gama kaaba biyyattiitiin lolli hamaan akka gabaabaan tokko wayyaanitti namuma dhibba shan hafa biyyattii dhibba namaatti bakka isa for no reason waan senseless ta'e waan namoonni fudhanii gad mari'atanii silaa uumuu danda'an waan hoggansii guddinaa namni shanii hoggansii dhibba shan taa'ee osoo waliin mari'atee fudhuu danda'a. Namni miliyoon dhibba shan ol itti dhume sun yoo xiqqaate yeroo hojii taatu lolli dhaabbate uummanni Tigraay, uummanni Kaaba Amaaraa, uummanni Affaar kabeelaan uummataa jiru gargaarsi ta'uu eegaluu sun abdii mul'ata. Haa ta'u garuu abdiin kun guutuu miti. Yeroo kaaba biyyattiitti uummatatti abdii horamee gargaarsi gahaa jiru walitti qorichi gahaa jirutti Oromiyaa jiru galeessaa Oromiyaa kibbaa fi lixaatitti wal waraansi akka malee hammaate namni miliyoon tokko ol keessaa dadhabu ta'ee guyyaa guyyaan namni du'aa hidhamaa ajjeefamaa daldalaa qeerraa mukaa qonnaan bulaan lafa isaa irratti hanqalee keessa jira. Kanaaf haala uummataa keessa jira. Gama biraatiin hawaasni keenyas hawaasni addunyaas wal waraansa dhaabbachuun biyyattiin hundee nagaa irratti deebi'uun barbaachisaa akka ta'e hubatamee jira. Bara dabree yoo ilaaltan biyyoonni garaagaraa akka waan mootummaan federaalaatii fi mootummaan Tigraay kilabii Arsenaaliif Maanchister ta'anitti gamaa gamaa dhaabatanii harka dhaabanii jiru. Wanta waan tokko waggaa Afrikaan nama wal lolu akka kubbaatti ilaalan akka kubbaa lamaatitti akka tiima kubbaa lamaatitti. It was really sad wanni argaa turre bara. Biyyoonni qaamoleen hayyoonni silaa araara buusuu qaban nagaa buusuu qaban yeroo tokko tokkorra gahanii harka dhayaa turan. Misaa'ila itti kennaa turan diroonii itti kennaa turan. Bitaanaan diroonii dhufaa ture sun taankii dhufaa ture sun dachii keenya irratti uummata keenya dhufaa ture. Amma hammi sun tokko gad laayyaa jiran biyyoonni hedduun
Wal-waraansi dantaa isaan naannoo sanii kan jedhanii yaadu kan miidhu malee kan gara fuulduraa tarkaanfachiisu akka hin taane waan hubataniif sagalee yaalii biyyi gara nagaatti dhufuu qaba jedhu jabaata waan ta'eef erga ni dhaabee dubbachuu waanus dippiloomaatota hedduu wanni abdiinatti hoore biyyoonni ollaa keenyaas ta'anii biyyoonni fagoorra jiran yeroo ammaatitti biyya keenya keessatti araara nageenya akka bu'uuf deeggarsa kennuudhaaf waan qophaa'ee fakkaata. Rakkoo dubbiitte dhugaddisiiste mataa kunuunsite balli maalii waan jettan yaadda qalamaan qaba. Dhukkuba tokko bara barbaadu qaba. Dura sababa dhukkuba natti dhiyeessan amanee laalee fudhachuun itti barbaachisa. Wanti irraa ka'amuu qabu ilmaan Oromoo. Wanti irraa ka'amuu qabu akka Oromoottis akka sababsatoonni biyya sanittis turree waggoota afran darbe irra deemaa ture kan dogoggoraa akka ta'e. Baaburichi haliisa irraa bahee qilee keessa deemaa akka ture amananii fudhachuu irraa tokko kana. Karaa galee irra deemaa ture biyyi uummanni keenya balaa hama amma reefu siin tarreesse kanaa ol hammaa keessa seenuu akka danda'u hubatanii liqimsi hawwii fedhanillee bakka baatan taate yaada fedhanillee bakka baatan taate akkaataa waggoota lamaan gosa kan afaan kana itti deemnaan jooti afaan waggaan as deemu akka irraa humna ila waxabajjiin kuma lamaa fi diidam bareedu diidam nama tokko waxabajjiin kuma lamaa fi diidamii tokko hunda raamaa yeroo namni ilmi namaa akka baalan haa caalu waxabajjiin diidamii lama xiqqoo irra booyyee qaba. Saffisaan tola kana dhaabne diinagdee gumbiin isin jalaa goote kan ooyiruu danda'uu baannaan diinagdee gumbiin isin baawomaa itti naqamaa hin jirre sana waa'ee barakina wajjin godhuu baannaan lola itti humnaan caamsaa 2023 nuu asirratti ta'uu dandeenya akkanatti mareetti ta'uu dandeenya. Karena we must acknowledge the dangerous part, the dangerous situation we're in. Karena sering itu baca membaca. Bukan salah kata hanya tergesa dan begitu. Karena begitu, karena begitu, pamakan. Kesat juga memotong. Mula dah awi dari orang kebadan tadi. Biar tak kesat. Ethiopia maneramu benar kesat, Oromiya maneramu benar kesat. Amma bada lolan awe gumna kenapa dia jauh hindan dia ulang tu mayat tu kau tu hindan dia gare jalan tu nanti kamani gare di pembat pada tu hindan dia elah mana bisa berarti dia orang macam lagi biar kan hati sabab kan umat kan barang nanti ani orang amanan tadi politika dalam sesu politika arus buah kampung dengan ini raus sesuatu berbahasa karena rajo legal karena ada yang berdongkra jadi orang biatin hama kesa kekitubi hamma cakade buyar rawiyat hal ini nak siasa biatin hamma tak akade lo kau bertukar Walidi umat, walidi negara haka just peace. Ibu, malidi negara hak just peace. Maafi ini. Negara itu masalah apa? Negara itu apa? Apa negara itu? Ulang
to'achuudha. Alaa keessaan gargaarsuma kennuudha. Namni tokko akka irratti hin biqilne akka Kooriyaa Kaabaa kanatti calu godhee bituu danda'a. This is negative peace. Kuni nagaa humnaa kabubbaasaa nagaa keessi roobaa jiru keessi isaa bilchaataa jiru keessi isaa ibiddi darbaa jiru. Kagaafa tokko goo'ee mootummaas biyyas uummatas gubuu danda'a. Zabana IPRDF, zabana EADF, zabana wayyaanee san negative peace jedhanii deemee goo'ee rakkoo amma jiru uffata irraa gahe. Nagaa haqaa jechuun maal? Justice jechuun maal? Nagaa dhugaan keessa jiru. Nagaa humnaan eegsisa osoo ta'in seeraan eegamu. Nagaa seerri gubbaa itti gadi gahu osoo ta'an seerri walii galtee sabaaf sablammoota uummattoota biyya sadii keessatti wal qabu. Nagaa haqaa justice jechuun nagaa humnaan osoo ta'in dhugaadhaan. Irree osoo ta'in malaan. Wal kursu wal ajjeesu wal qabsu osoo ta'in wal hubachuudha. Wal danda'uudha nagaa humna. Justice yookiin nagaa haqaa fi gama qofa. Akka reefu dhiibee waan reefu hin argine. Nagaa haqaa fi dura lola kan fide wanti ta'e namoota lamaa akka kan ta'an yookiin immoo yaada tokko namoota walitti osoo ta'in structural violence ta'e. Kana jechuun hawwii namoonni sitti baay'ee ta'uudhaaf qaban. Hawwii gareeleen tokko aadaa isaanii afaan isaanii dantaa dinagdee isaanii dhagaarratti ta'uudhaaf godhan. Kanaafuu humna mootummaatti fayyadamanii warra lukaasuudhaaf yaalii godhamu haqa jallisee lolatti akka dubeessamu. Kana ergaa manni booda nagaa haqa qabu. Nagaa tokko humnaan gadi cabsu osoo ta'in. Nagaa tokko hidhatee fuula hiikkatee jilbifatee isa kadhatu osoo ta'in. Nagaa namu wal mariidhaan seera irratti walii galee abboomamee hoogganamee ittiin deemu fiduun barbaachisaadha. Waa'ee nagaa hoggaa dubbatu akka jawaaritti akka kaafaatti fudhatoo kennamu justice. Nagaa sirni abbaa irree afaan nama lubaame miila nama sakaalee hidhatti nama guure qawwee manatti nama qabee ogosoon ta'in nagaa dhugaan sabaaf sablammootaa keessatti argamte mirgi namoota dhuunfaa kabajamee dantaa waloo walii itti deebisan jechuu keenya akka ta'e fudhatamuu barbaachisaadha. Nagaa dhugaa yookiin immoo nagaa haqaa hiikuudhaaf homaatu barbaachisa. Akkuma reefu jedhe ammallee gaheen guddaan akka mootummaatti dabboolitti dabbooltu mootummaan karaa waggoota lamaan sadan afran darban kun ittiin deemu biyyattii gaagama buusuudhaatti qooda arbaa kan qabu mootummaan. Abbaan qooda arbaa qabu kun nagaa buusuudhaattis qooda arbaa fudhatee biyyattii wal waraansa keessaa baasuudha. Murannoo onni irraa dhufu qabaachuun murannoo sana immoo jechaa fi gochaanis in words in deeds jechaa fi gochaanis qabatamaadha. Deeggartoota isaatiinis mormitoota isaatiinis warra isaa waraanus uummata biyya keenyaatii fi uummata addunyaattis qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Gareelee hidhatanii isaan lolaa jiranii wajjin mari'achuudhaaf haal duree tarreessuun dura waan hunda kan tursu nagaa jechuudha. Gara mariitti seenuudhaaf murannoo qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Murannoo kana taasisuudhaaf Biyyi bakka akka jedhan jiru. Biyyi bakka wal dhaggeeffata jiru. Jiruu biyyatti akkan amma akka yeroo kanatti akka yaadda jiru. Akka amma kanatti saba keenya sablammoota biyya saniiti ummatoota biyya saniiti I have never been as scared as today. Waanin arguurraa waanin dhaga'uurraa
waan biyyoota akka Siiriyaa, akka Liibiyaa, akka Yemen keessatti ummatoota mudate irraa ka'uudha. Haalli amma jiru yeroo itti harka wal dhoofsisan, yeroo itti wal faarsanis, yeroo itti wal arrabsanis, yeroo itti wal dhaggeeffatan, yeroo itti wal hubatan keessa waan jiru. Kanaaf ummata irraa hoo mootummaa irraa reefu lafa kaa'ee jira. Tokkoffaa nagayaaf murannoo qabatamaa agarsiisu. Afaaniin immoo osoo ta'in gochaa kana keessa hidhamtoota gallachiisu. Hidhamtoota isaan mormanii wajjin nagaa murachuudha. Haal dure malee waamicha dhiyeessu. Akkuma kaaba biyyattiitti godhame Oromiyaa, Beenishaangul, Gaambeellaa keessatti humnoota wal lolaa jiru wajjin amma booda boortaadhaan osoo hin taane, humnaan osoo hin taane daneedhaan gaaddisa jalatti quranna jedhee ergaa dabarsuu irraa eegamu. Ummata irraa hoo isin irraa hoo Oromoo madaa baay'ee akka argannu gadoo baay'ee garuu immoo haalli irra deemamaa jiru kanaa jirunaan gadoon teenya gaddi keenya dachaa ta'uu danda'a. Kanaaf hamma danda'ametti gamaa gamanaa dhiibbaa gochuudha. Humnoonni wal falmaa jiran, humnoonni wal waraanaa jiran gama nagayaatitti, gama diriddirii takka negosheeshinitti akka dhufan deeggaru tokko kana. Lammaffaa biyyi sun hariiroon ummatoota keenya keessa jiru, hariiroon garee hawaasaa adda addaa keessa jiru, bokokee qiitee oofte rakkoo ittiin dabalee qaba. Hamma danda'ametti akka duraan kan taane beekuudhaan gochaa fi jecha sabaaf sablammoota daran walitti hadheesse, garaa madeesse irraa beeku keessatti warra sooshaal miidiyaa keessa jirtan hamma danda'ametti wantoota jibba hammeessan irraa beeku ummata keenya gidduunis ta'e ummatoota hariiroo ummatoota biraa wajjin qabnu irratti hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Warri mootummaa immoo warri mootummoota biyya alaa immoo hedduu isaanii argeera ammallee biyyoon deemtee taatan wanni itti dhaamaa jiru rabbii yaada. Warri biyya keessa tolulaa jiru Arsenaalii, Maanchistarii miti gamaa gamana dhaabatanii tiimootoo nuun ta'inaa kan jechuudha. We are not soccer teams. We are not football teams. Bitaamin gataanii wanti harkaan mudayanii hin jiru. Bitaamin gataanii wanni ibidda harka garee adda addaa qabu gamaa gamanaan dhiibbaa godhanii nagayni haqaa kan hubachuudhaan ummanni keenya balaa hamaa amma jiru kana keessaa akka baraaran gochuudhaan nu gargaaru. Keessattuu gama mootummaatiin dhiibbaa barbaachisaa wanti gama nagaa akka gochuudhaan hedduu barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee mootummaa fi humnoonni jiran gama nagaatti yookaan waltaate rakkoolee waliigalaa keessaa ba'uudhaaf inni marii biyyoolessaa jedhamaa jira. Marii biyyoolessaa akka jennutti kaa'amee socho'ama. Yeroo nuti to'ifachaa turre, yeroo nuti jilbiifannee kadhachaa turre namni gargaaru turre. Aangoo qabannee irraa fagoo ta'e dhiibbaasaa waa biyya sadii deemee qabate. Tokko ni biyya waan amanta kun jechaa ture illee nama. Tokko maallaqaa fidatan, tokko kabalaan jilbiifachiifatu jechaa ture. Bittaanis hin ta'e kabalaanis kabalaa biraa uumte malee bu'aan kun. Kanaaf gara marii biyyoolessaa kan deemu taate haal dureen tokkoffaan mootummaan lola dhaabuudha. Humnoota isaan lola wajjin dhimmoota gara lolaatti isa geessan furachuudhaaf nagaan furachuudhaaf gochaaf jecha murannoo agarsiisuu tarkaanfachuu. Tokkoffaan lammaffaa hidhamtoota kumaatamaan jiran hidhaarraa galanii. Sadaffaa warri waliin mari'atu jaarsummaa eeguu yaabatan jaarsa gama lamuudha waan lakkaatanii garoota irraa lakkaatanii deemuu hedduu barbaachisaadha.
Ila. Akala malam. Rakkoo baay'ee guddaa qabus. Qalbii jiraannan, walwallaa jiraannan, rakkoolee jiran kana fuudhaaf hireen hamma tokko garuu taayibistii. Yeroon saffisaan kan jirama. Yeroon haalli biyyattii sanii haalli naannoo haalli biyyattii dinagdeensa hawaasummaa isaa siyaasaan isaa addaan faca'aa yeroo deemaa jiru kanatti lolli gama warri lixaati warri raashaa wal gidduu seenan kun immoo gama naannoo keenya dhumaa waan jiru saffisaan kan kan fudhatanii nagaa buusuudhaaf beekuu barbaachisaa. Bu'aa akka qaabaa kaleessa tokko dhaabannu har'as sirna federaalizimii dimokiraatawaa ta'e kan uummanni keenya uummanni Oromoo sabaaf sablammoonni biroo qe'ee ofii irratti ittiin of bulchu ka biyya federaalaa immoo aangooti qabeenyati akkaataa gumaata akkaataa lakkoofsa akkaataa qabiyyee isaatiin addaan biyya guddaadha jedhee kan tolfamu biyya saniifis uummata saniifis kan fayyadu kana jenneen amana. Kuni garuu dhufuu ka danda'u siyaasaan wal waraansaa politics of civil war dhaabbatee siyaasaan sirna ka wal dhaggeeffata ka haqaan sirna wal morman jaalaluu danda'u jechuudha. Isinirraa maali? Biyya kanaaf uummata kana rakkoo xaxamaa dhufe kana keessaa baasuudhaaf isinirraa maali? Isin hoggaa warra jaallatanii. Waan guddaa wanti guddaan isin dhahee biyya kana keessatti yeroo jirtanii tokkummaa keessatti yoo yaadattan yeroo Oromoo falasjee kan darra naanna'u sun maal kana akka godhu kunis maal doolaara keessan caala uummanni Oromiyaa uummanni keenya doolaara keessan caala hafuura teekniik tokkummaa keessanii barbaada. Akka bakka malee bishaan gallee nyaatummaa jira. Sumni galtummaa, sumni amantii, sumni naannummaa walirratti wal fakkeessuu keessa ta'u inni nuti fuula doolaara keessa jiru hafu wayyaa jiru. Uummata jumlaa kumaa jiru, jumlaa hidhamaa jiru, kan waan nyaatee hin qabu, kan mana keessa galuu qabnu. Uffata daala ittiin baasuu hin qabne ala kanaaf dubbii danda'amatiin qabalee dijinniitiin hoggaa mataa isaa feesbuukiin weerarsa garaa isin nyaatu biyya. Kanaaf yoo dabtanii dhabdan tokkummaa keessa wal wallaa keessa jaalala keessa yoo wal dadhabdanillee walirraa garagaranillee taa'uu danda'a. Inni guddaan tokko. Lammaffaa biyya jirtan keessatti sassasuu ta'u. Ani Oromoon Jarmanii geessoo taatee yeroo hunda walumaa qaba kanaa danda'u. Biyya kana namni biyya alaa waa nama barbaada, waa namatti sarara eegame jedhee tokko barachuu, lama hojjechuu. Namni daasporaa ta'e takkaan baranne takkaan hojjenne maal asii godha garee ooluu isaa godhatu waan hin jedhu. Keessatti suura caalaan keessa dargaggeessa waan taateef biyyi kunillee biyya dalagaa waan taateef hedduu namoonni ijoollee waggaa sadeen harkaa afaan harkaa gama kan deemaa turan har'a hojii qabatanii jaartii fuutanii waggaa kanatti uummata keessa keessummeessuun akka nama boonsuu. Akka hoogganatti anas ka fayyadu akka dhaabaa kana nu fayyaddan akka sabaatti Oromoo kan fayyaddan mala keenya kan fayyadu dandeessan isinitti jiru. Dura yoo of dandeessan dura yoo nama ta'u jechuu beekan nama ta'u lafaan keenya maal jechuu beekan miila lamaa fi gurra lamaa fi jala qabatanii deemuu nama ta'u lakkaa'uu akkaawunti keessatti ta'u of danda'uu jechuudha self-sufficiency. Barbaachisaadha. Ila
Namira, Oromo kata-kata Jerman nanti bilang. Oromo Jerman kata-kata. Isinya Oromo lihat ini. Isi Oromo Jerman. Apa Jermani Baranda? Ada Jermani Baranda. Engineering design Baranda. Gak apa-apa tadi bawa yang tadi dia tidak. Ada bebas dan jadi Jermani Oromo yang kita berapa? Integrated into the society in this country. Ini kalau kayaknya nih, undi rahitnya hari daballe aktivitas ini siasat segi mana bang maturi, one dan teken pun ada negara. Ela, dia ada tadi kamu tuh datang ke rumah baris berapa kamu? OMN ni jalan, orang protesti uang baru boleh. Oke. Iki dikran ni, wani tinggal boleh. OMN kau baca? Hijau ni mana yang dia mencari dia. Dia saja itu wani dia. Bukan setiap apa kau baca? Gak orang protes kerana dia mau justru cone karena tu वो तो मत लगाना तू क्यों सही काम की नहीं है घूमने दिया सीखे इतनी चिल्लाया कहने वाला वासनी बोली को करके समूह ओने नी जो इन्हें बोलना वारोचन इतिया Siriti kita ni, inna kita, endupin, etiko boy, tersimo bakal, samu tu tersimo bakal. Lama pak umur dah kaya onne rana, ni jalan, cici umur bar, onne jalan. Lama kadapan yang ni aku dari kira. Jangan lihat boy hijrah, tidak kau. Apa sama sosokan, wanian ini, wan pakai nane, bakal kau betul. Jo dah kena terberkan. Jo dah lepas jangan kena pinjam kaman tu, kena. Sudah kena lagi. Kau waktu. Bukan pakai sendiri. Halnya orang murah tu tadi. Gama-gama nak murah tu tadi. वो ब्लॉक के लिए क्या चलते हैं वो माता का पसंद है मेरे नजर की कैसा करते हैं ये लोग आते हैं यार मैं सोच बात है मकीना को मालूम ना रहा है ना वो तो बोलती है ना बाने जाना की इजाजत है पूरा मार बोले सेरू में बोलते हैं पूरा बोलते हैं orang awal bertanya ini, dia lagi ni bukan? Ida bangnya dia lagi ni. Sila ini ada yang di mana kan boleh ada sini. Mari bi, boleh tu. Orang generat, bukan satu bangga kan orang yang apa? Jangan. Bukan yang bagai dari yang bagai. Umat asal kita tahu, wan tu umat asal macam Umat kisah Israel ini ini semua Israel. Kau pernah kerja jalan di mana? Segala ini mana? Tersimuran mari bala goya tu boleh udah. Mari kerja tinggal umumnya. Harora tersimur strategi plan. Buat teman. Aku mana kerja karabe ini kita tampak cinta deh. Gara pula sendiri teman orang ni, irrati marianne, irrati walau kerja, irrati wali kerja, na bakalan kerja asal warrior, gara boleh nak anak terbawa beri itu. Enggak? Guru biji mana gini, jejak orang ni bocah boleh kan? Harus anak akan apa? Akan mata dia di wanita ini
وانا جيت وانا في اويتا لو يسينا ميت اجل انت تنوي وانا امل وانا سكيت اجل دلتي وانا سبوك يا وانا لك كل كده وانا لك انت تكمل دلتي इत्यादि पीछे सीधे ओदा कहने के सामने ओदा कहने वही ना है ना मुझे जर्मनी हाल के सजुद हमार हाल के सजुद रखी साहब बुका को कहाओ आप कहोगे ना वही ना दूँ ये रोड दुकान बंद को होता है इबादी को गाना गाली दूसरा लाते हो करें बंद करो खाना रखा होगा अरोरा बाबा ने रसीमों के जला के लिए वही चीजें देता वो दंडे से वर्गार वो दंडे से रबी मुबल्ला यो ने ये तो हुआ है अब कोई दुखे बुरा का दुखे बुरा का देने उन्होंने और बोलता Ethiopia sama-sama semua tak tahu. Jauhlah wajah dengan itu. Itu nih ada sendiri. Nalar lagi, apa ada bawa nama kau itu juga. Nalar bawa. Nalar. Malam itu, jawabnya udah kita pergi sama. Angkat dengan kamu dalam bermain buat dari berlawan mana kayak bayar itu di sejarah itu di sejarah agar semua
dari perjuangan kita itu wanti bertemu wanti tidak so anu maksudnya masih itu berjumlah wanti dari kita lebih dari jadi orang desa Pemari wae Pemari ini orang mungkin diaspora prabaran muda mereka secara Pemari seni kerja lebih dalam umur bangsa. Jawab Muhammad polisi Kenya ketika terlihat tadi pun berbeda dengan berbeda Yero akan berpisah dengan nanti Yero coba dengan jimat itu dah kami berumur Lubuna magapa po kita jangan kami ada seperti parti na jalan dia kita sebut tidak lagi lubungan itu lubung orang terbiak kepada poli jadi aras asbahnya kami memberikan sana berikan sasana jadnuma sasana akan berjuang dengan jaddan tapi sampai sana isin bisa borong dia terjadi juga pun anak jadnuma dan pun anak mereka dan kami sebab ni sama Nabi sallallahu alaihi wasallam yero amma kan tidole mo kakali awwen ke tibi mo to ma kan bulan kan dek jadnum mamda Kenapa ada teman yang ada orang ada ada teman yang ada jadi teman yang isim melewang ada ni jadi sana dia ada macam tu kamu berarti nanti kau yang jadi itu objektif sudah kerana botuma ada jadi benda wanted botuma jadi repair wanted awal sahaja kita wanted jadi jenera jenuma nahadam garu Memiliki waktu kene kisah kisah wanita begitu kau boleh berdoa apa? Sabasa update keluarga kami jaga wanita jadi kerja kerja orang kita itu bersantren dan berdoa. Rabbi kali umat orang update dan dia kena tiga leh. Rabbi segera dia kerja cuma dikit. Aku macam gale Warga sama kenapa pada organisasi. Often insan, orang sama kenapa begitu. Lala sama kenapa ada tuan begitu. Kita warga dalam kita jalan sakro ini ada begitu. Disangka ini Muhammad lima nikah itu. Kemudian sama video kenapa wanti. Wanti desa orang nak apa itu. Tapi jadi umat orang wanti Bunda ke negara cuma kenapa? Kerana sudah kota akan dikabarkan kerja turun tinggal di Pacu Kamna. Wani kota kumakin negara zaman nak bukan amanah ini jadi dan ikut kebenaran abunde wang kamu. Tapi ini yang bukan betul sekali jadnum makanya secom lagi. Isa kana orang kabar sisa dia sana kesa sebab dia akan musa menteri karena orang itu betul-betul mereka bagaimana menghormati bukan orang amanah sana orang macam ini pun bayar wan jawab itu betul dia akan lemah kan bersuara wahai arah jemputan Ulai agak kita ekor kita saja kan buat itu. Top. Waktu mana orang ada apa? Orang itu ni nunda benda itu macam. Bisu waktu mana atau bisu yang ada buat itu sama tua benda itu benda kita kita apa ini. Atau bisu sana kan gegesa je waktu kita supaya itu waktu mana orang itu ada. Kalau atau bisu sana jadi kita umat dia sana. Orang itu kita
Ini aku tehu wal-wala kedi kami kan kesabau ni kami tehu jechu. Sana boleh mihau jalan di pantai. Kanapu ini pura yang kami na yang ini jechu. Ya ada apa jitu mulen ya ada buat teman. Pun dikenya kerabi jadi sana. Pun dikenya jadi dia sana. Mata-mata kenya kau diregi wajah dan sudah mereka ageru. Balang dia ada lepas mendiknya belan kumataran, ulurasan kumataran, aste ini ada cuma belan. Kenapa? Bukti itu bukti, bandingnya ada bukti belan itu ada terus. Kerja punya, kerja jawab bukan dari kumataran. Kalau itu cuma cuma. Kenapa? Kok ulurasan apa cuma bantu? Awal ini kan tu ulurasan adi miti. Sekali buat cuma baca. Orang itu juga berpikir umum berbeza. Ada orang jawab. Umumnya mungkin bahasa, umumnya mungkin kawin kata orang kata jadi keputusan sebagai orang Arab jawab. Manduan bersama orang kata. Amari pada tiada proses. Amari pada tiada proses. Operasi yang fire bisa diterjadi polisi negara. Ukas agak kecumpan, kalau orang agak kecumpuni, pokoknya kita, pokok macam jadi orang agak mau akan ni jadi agak begitu. Jawab dia itu, ukas agak kecumsi fire kecunda, orang agak ukas agak fire jadi kan kecum. Ukas agak mari desa. Ukapuran ikan pun tidak mengenai sesuatu. So masa tu yang pendek wanita. Karena wanita ini jadi akan jadi cuma balik jadi gari. Wanita satu kan, jabatan ini jabatan. Dan itu dapat berkata yang membuat umat desa mereka semua lagi membuat desa sebagai wanita. Nampak kami pakai. Gero biar betul, Afrika itu tuan dia dengan Indonesia. Atau kerana dia nanti buat rumah baik, rumah itu gero sampai ke Bogor, itu apa mungkinnya? Sebab orang Indonesia, orang Betawi, orang Indonesia, Jawa, Indonesia. Orang kita ini, mau tu pasal rakyat kita orang tuan, sampai tu kau boleh beg itu betul betul. Saya boleh kata orang kita ni bukan, kumba tu yang berat. Saya wafra kita tidak bukan. Jauh influence joki, ipa apa kena jauh, biar kena kesat, jawab, jawab, aktivis itu pun. Media tu, OM media tu kan, jiran ni, erosan itu, buang sahaja berbang, kalau kamu sahaja terjadi tu buang berat itu. Jadi kayaknya kabar juga. Dan jadi kan apakah berarti orang kita komunikasi berarti ada tempat juga. Aku mahu menjawabkan yang tidak tadi dua aja. Orang itu semua orang kita lupa satu jam kita pada jawab jangan orang awal itu kemana. Sehingga itu kembali karena gaya itu dia terkait paling melole dijiram itu dende dijiram itu muntah itu dah wan berang itu pun ada. Karena wan lama angkat yoja berpan malik jadi nota kenya bek kota kenya yoja berpan wali itu dende ini malik 7 milion 8 milion jata makita musanan madana mun dende. Karena jejak kabajan berbacisa tokuma jadi betul, kalau ada jamaah ni baca. So, bagaimana terjadi itu bagaimana terjadi orang ini semua bakal berbagi itu. Karena apa kena juga ada kita kena ratu ada orang Jerman orang bakal berarti kita kena ratu kota udah orang menjadi itu kita rumah. Walau beledum Yaya Tukufa Yaya Bashir aku masih berikan berat
bosona galee saba Oromootiif rooboo gatuu argaan ijaan argaan baradhu jedhee bosona galee eenyuma kana gara Awurooppaa dhufee barumsa isaa itti fufee kaleessa digriidhaan waan eebbifame baga gammadee akka dhaabame. Yaa baga gammadee inni lammataa gaaffiif deebii jawaariif qabdanuu sagantaan booda jira waan ta'eef gaaffiif deebii ammaa miti booda itti deebine isiniin jechuudhumaa fi maayikii warra immoo dareessanii. Ya haya ila deni kana to min na denani pokati na balate bebu sunu harat kana denani ega dai ka maati ka maati hunna kana jinti makiya ta era ko maati ni slogan ko hunna kana jinti kana ko hunna ko jinti hunna te Ich möchte jetzt gerade, ich vertrete hier die Oromo-Communities. Ich bin Vorsitzende und das ist eine Oromo-Union. Bin ich von einer gewählt und möchte ich jetzt ganz kleine Grußworte sprechen. Liebe Jawar Mohammed, herzlich willkommen nochmal. Ich werde jetzt auf eine Oromo-Frage sprechen. Ja, Muhammad Kodakojela, Talisa Jawar mana sekendati nyata aku nyata ambisi ni jawab ewan akan nama baraka ittifaq sama sana akan jadi istijala kemudian hadis kamu ini ambil dari sini dia cuma balik memang ijarah kita bayar apa sana karena buat ijarah ni kan ada sih perjuangan ada sih mulai sudah ini jawab kamu ini musan ijarah kamu ini kesempatan ada di aku ini jadi aku masih dalam titik jalannya juga amalnya jalan sebelum kawa baru jalan terhadap makan istiqamah mungkin cuma awasun apa kalian benar ini akan teman-teman tidak baik ini sendiri akan masak semua kelas karena aku Abdul Director OMN orang media network akan karena berjalan asal kita dan sesiapa bergabung di sini OMN orang media network
Yes,
biyyoota Jarmanii dhimma saba keenyaa irratti kan dubbattu keessummaa tokko qabna. Waa'ee immoo dhimma baqataa seera keenya bahe irratti Sooniyaa Paansaariyaa asitti argamti yaa'ee baay'ee jira. Isaan sagalii dabareedhaan gara waltajjiitti affeeree egaa caqasaanii waan isaanii jedhanu jalqaba kan affeeru addunyaa jedhamu gosa baafara jedhamee afaan Jarmanii kan affeeranii liebe Frau Rosenbacher, herzlich willkommen. Demnächst Sie werden dann Ihre Präsentation führen. Ich glaube, über Leinwand, glaube ich, oder? Ihre Präsentation ist so. Dann, danach kommt Jarek Ibaba hier und dann auch, wird seinen Fußball und was sagen will, wie immer. Dann machen danach so der Panzer, ist auch, ich glaube, da werden die hier unsere Geschichte glücklich machen. Ich glaube, das kann dann was nicht gut sein. Ja, ich werde später dann. Okay. Frau Nadia Rosenbacher, kommen Sie dann sagen. Adi Rosenbacher, Adi Nasimata Rosenbacher. Wanshe afaan Jarmanii dhiyeessitu walitti qabee dhuunfaasaa afaan Oromootiin isinitti himamu. Walii galtee? Okey, galatooma. Mikey wireless.
Oke, tapi di sini berbeda kemana berbeza warnanya, walaupun unsurnya warna sih berbeda politik kese, apa orang ini sih kemana wanti sih berbeda, warna berarti asal berada di bukufa warna jalannya sih Gesellschaft für bedrohte Völker und nicht in der Manu, bara Augustin kumara mafideni toko Durafi, Augustin kumara mafideni toko Boda, Toki sa mujetaja manufaktura kanya Durani bati, sambuda wai tuta bati, amman wai Gesellschaft für bedrohte Völker, Erotu batu, jalannya sih milkeni ka fakir nabi. Why will the Hamati Sabah Sabah Muda be at United Nations Secretary Asawa Mutsuna Jamiah Puri. One of our builder Kabaita, Yogan Joe Kabaita, United Nations case, Sagari Kaba, Europa Rat case, Sagari Kaba. Akasumas Wirtschaft und Sozialrat. Und man sagt, ja, nur die Germany, Europa, das ist so generell. Das ist sehr gut, da war das aber das Sachen oder warum oder da. Dann muss man sich aber zu sagen. Okay, danke schön. Und wie gesagt, es gibt auch viele Menschen, die sich gerne an der Gesellschaft für Völker engagieren. Und diese organisieren sich in der Gemeinde. Hier haben wir zum Beispiel Warni jaya ke sewujudnya Germany kisah berada seta kisah dunia fakir nami kisah yare di bawah duai kamu juga kerja asyik suatu awal juga sebab perbuatan kita yare di bawah kita sekarang. Amma wat jamiah Kenya itu kan dijelaskan kisah projek sebagai tsunami akan ilan jamiah Kenya di Ethiopia kisah wasagi kira bagus tidak kofa ajeka sera alat extra judicial killing saja dan sana tu Ethiopia kisah di Montuma sekitar dan sama sana jamiah Kenya kasih kabar Lamava internet api telekomunikasi akan jawab komunikasi itu tiada yang montumana umbatan cuma karena sejarahnya yang kasih kiamana ini sebab wetebe ada ini internal displaced person di mana namoda biu makesek bakato ko ani bakara sotuan kuniye itu kakesek banyak kira namun itu beda saat dengan jumlah. Außerdem haben wir zwei übrige Statements von unseren Menschen der gerade mit zur Äthiopien eingebracht, sowie einen Podcast für Äthiopien veröffentlicht, beziehungsweise für die Debatten und Texte. Darüber hinaus haben wir eine Pressemitteilung und Radio-System sowie einen Artikel ebenfalls als Kandidaten in der Zeitschrift Vielfalt
Egaa walumaa galatti wanni sun keessee keessee shaakii gosoota fooddaan yeroo hedduu bara dheeraadhaa yeroo uummanni ajjeefamu biyya keessatti bara 2018 yeroo isin hiriira baatan yeroo isin biyya keessatti rakkoo uumamu ibsa ejjennoo baasuudhaan mootummaa Jarmanii paarlaamaa Awurooppaa hundamuudhaan hojjechaa ture ammallee kana caalaa isin waliin hojjechuu gaafa qophidha gama biraatiin isheen ibsitee jawaarii fi waantan kun isaa yeroo mana hidhaa seenan hidhaa isaarratti goonsanii jabaa akka qaban irratti deddeebi'anii dhalayaa gara mootummaa Jarmanii gara Awurooppaa warra barreessaa warra nu waliin hojjechaa ture dhugaa dubbachuuf jaarmiyaan kun jaarmiyaan cimaadha yeroo isheen beeku harka sibiilii qoftuu fi amma si kun seenaa cibii wajjin jaarmiyaa qodaa seenaa wajjin waliin hojjechaa jirraa jetteetti kanammoo kan godhee yaa'ee dibaabaadhaa isaa waliinis walitti dheerecha hammi yaa'ee dibaabaatiin adii albaaseenillee jaarmiyaa kana baay'ee waliin hojjetu egaa walumaa Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya imalli galatoomaa har'a jalqabameera. Akkuma kana dura himnee imalli galatoomaa gama lamatti adeemsifama. Ameerikaa ammaa fi kan nu ga'e Ameerikaa fi Awurooppaatti. Kan Awurooppaa har'a Jawaar Mahammadiin eegalameera. Gara boodaatti immoo Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa walitti dhufuudhaan kan Ameerikaa keessaa kan itti fufan ta'u. Egaa Jawaar Mahammadii dubbii har'a dubbate keessaa gabaabsee kan inni jedhe imalli kuni waa lamaa fi yookiin waa lamaaf dhufne tokko galatoomaa jechuu fi sin galateeffachuudha fi kan jedhudha. Egaa waggaa lamatti yeroo dhiyaatu mana hidhaa turanii fi akkasumas qabsoo kana keessatti deeggarsa hawaasni keenya biyya alaa jiru godheef galatoomaa jechuudha fi lammata immoo kallattii gara fuulduraa wal qabsiisuudhaa fi kan jedhudha. Egaa sanarratti haasaa bal'aa godhee darbee qulqullina sagaleetii fi dhiifama isin gaafannaa nuuf kalchaa jenna. Egaa kan inni guddaa irratti xiyyeeffatee dubbate keessaa tokkummaan qabsoo Oromootiif uummata Oromootiif barbaachisaa akka ta'e wal hubachuun wal jaalachuun baay'ee murteessaa akka ta'edhaa fi kan biroos kaa'e Yaayyaa Bashiris sanuma irra deebi'ee dubbate. Egaa gara fuulduraatti qophii kana sagalee qulqullina qabuun irra isinii deebina jenneeti abdii qabna. Irra isinii deebina. Egaa ammaa fi galma Munik keessatti sagantaan achi jiru itti fufeeti jira. Gara fuulboodatti haala jiru ilaallee gama qulqullina sagaleetinis waan teeknikaas sirreeffanne deebi'uudhaaf yaalii goona. Ammaaf ammaatti waan wajjin turtaniif hedduu galatoomaa jenna. Jidduutti immoo boqonnaa fudhannaa amma dhumaatti ammallee numa wajjin turaa jenna. Do
Ichi sanyii goota gootu qallolee sagola